akka waan achitti hin deebine chawuudhaan dhufina. Achuma deebitani teettanii illee daragattani kana maana mallee hin taatanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee hordoftoonni koo hundi keessan baga jiraattanii garbi viidiyoo kana share godhaa ijoollee mana madaamii irra geette amma jirtu amma dhufte sana bichaan ga'a. Ijoollee amma dhufaaran tana laata amma chawu ittuun gaafa Itoophiyaa irraa dhufte chawu. Deemnu ani bara chawu baay'ee Itoophiyaa wada Oromiyaa ani. Isajitu hina سوي مشاكل مع مدامات مع بيبي مع أونلاين تيتو كل مرة مشكلة منكم أفتني مشكلة نتكاستني ميديا كانوا تكركريشي تاني نور ورقتان قبني ورا رامة ربي ملي وان قبني تكركري خافتني جولا واتكتين دوبتنا من نيتشازياتي بريك أركم على من دلقنو بريكم ما تكون درجة الرجل نولي ركاسي تاني أوكي اللي ركابتني خوتا وجين دلقنا خوتا غيرو وني سندو غورتان چاوي چون باليست تما ديبي تاني بيو في بدو من قبل وكتان تاني تما ديبي اني مالك كان چاوي چون كوانا مدوي بك دوا دي ماجرو غيرو سيني چرا اكنا قبد چرا بريد قبد والله رام فاقون itti fayyadamu wallaaltan warqee namarka jiru sibiila namatti fakkaata jedhani nugisee keenna jechuudha barumsa maksin barattan meeshaa hunda isin mul'isanii ji'a 3 guutuu barattan jechuudha akka dhagooti ji'a 3 guutuu barattan waan amma silaaltan kan xaragaa namatti arkaan qabdanii xaragattan kan uffata tokko su kan burcuqqoo milaagaa sahanii distii qasaala miknisa kowaayyaa tuskii malaamissa hunda addaan baafattanii dhuftanii akka hojiin hammaatu chuma isin himanii dhuftan kulo ragaadha kulo meeshaa kushiinaallee waaxmaatti mee lafatti namne bu'enni tokko lafatti namne isin barsiisanii isin ergan jechuudha. Nuu gisee biyya dhufnu akka nama waa takka garaadhaati bayta dhuftan waan akkanaan jiru gisee kenna jechuudha. Gisee kenna meedikaala qofa ilaalamta fayyaa qabaachuudha baachuudha. Ijaan qofa ija kaalee kana hoon ilaalamu. Isin amma tisheertiin isin kenname barsiiftuu isin qaxartanii ji'a 3 barattanii gaafacha deemtan baay'attanii os geettan boottan leesh boottan maafi boo as geennaan futunanii waan madaamin geette hunda dalaganii birrii ji'aan fudhattee gaafa birriin kan kee ga'u gammaddee warra kan kee gadda waltee birri gad ergitee abbaa feeti abbaa qalbiin tante isin geette birri tante ergitee barbaadu guduunfattee jechuudha fata ofirraa jette laakiin akka gaafa biyyaa as laaltanii dhuftan sun hin ta'u. Kanaafuu isin amma wanni tuudiin isin goote takka hin jiru isin wanni waa balleessee waa lafarra xaragaa jiru dhugaa rabbiiti abbaa jibbanii haqan jibbanii itti oromoo yoo hammaattu. Kanaafuu balleessaa wanni qabu ijoollee teennaa jedhaan gaafa tokko maaliif gaafa biyyaa dhufan kun ji'a 3 guutuu barattanii akkaataa hojii isaaniillee barattanii meeshaa mana keessaa al tokko barattanii afaanillee dubbachuu dadhabdan ijatti ni beektanii gurratti ni beektanii dubbachuulee dadhabdan kun kamaal akka ta'e ji'a 3 guutuu samaartanii. Tarii akka hojiin ulfaatullee isinumatti himan kun argaa jirtan uffata tokko sana waa hunda akka dalagdanillee isinitti himanii dhuftan. Nu gaafa kennaa samaan nuun ji'an beektanii biyya arabaatetti maashina dalagaa maashina kaffata miicuu maashina kan mana xaraguu aniiti wayyoon hojjechiisanii dhufne jechuudha dhugaa rabbi odoo keessan kana garree dhufnu dhugaa rabbi odoo keessan kana fa'aa suuraa nu godhanii hin dhufnu nu keessa seenna isinoo hundumaa hundu beektan dhuftanii gaafas geettanoo madaamiin surree naa bittee waan fustaan bitu wallaaltee uffata gaarii jisiin agartu kophee laaskii naa bitti taffisiisaa akka godhattee deemti habii bochuu waan madaamii isin jettee yoo dhageettanii madaamiin qubaan isin xoxxoo jirtu geeruu madaamiin saa'uudii akkuma viidiyoo duraa isin jedhetti bilbila hin jaalattu waan gara bilbilaa hin jaalattu. Kanaafuu bilbila keessa lafa keettanii dalagoo teessan itti mudditanii gisee dalagoo keessan geessanii kifilii galtanii gaafa telefoona keessan fudhattanii abbaa feetan wajjin haasattanii barbaaddan loovii keessan
barbaadan Fred boodii maali jedhan haa waa qabdan irraa janattanii sa'aatii keessa firii wattan geeroo isin amma maan rakkoon keessan bilbila fiiddan dalagoo fi bilbilli wal biran deemtu galgala bilbila irra bultanii tarii janaa ta'uu tarii viidiyoo waraabuu yaani waan tokko ni jiraame umma kamiinuu biiziif gootanii ganama qixxee madaamii raftanii gisee madaamiin kaatu gaaf kaatanii madaamiin Saa'udii safaaxallee hin beektu cinqallee hin beektu nama xuxxuu yoo namni tuqe nama irraa naftu kanaafuu ijoolleen keenya warroonni dura as turtan ijoollee amma turtan as dhufaaran kanneen gorsa akkuma dhiyaatanii akkuma wal beektanii amala isaanii kana barsiisaa akka miidiyaa irraa sanii miti akka namni footoo poosti godhanii miti akka feektaar dibatanii as baasanii miti jireenyi mana madaamii gaggeessanii buluu qabdanii dirqama uffata madaamiin uffadhu isin jette uffachuun sirraa dirqama waan madaamii hojjedhu isin jette hojjechuun sirraa dirqama maaliif isinillee birrii baaftee si kaffalte waan ta'e jechuudha. An cinaa hojjedhee cinaa dhiisaa gisee fe'e rafee gisee fe'e ka'a maal narraa gootee telefoona irraa fuutee hin danda'amu. Bakka sirbaaf baanii morman dhoffatanii jedhan mammaaka. Erga manaa baatanii biyyi kun beektanii waa hunda qixxeessite hiyyeessallee dureessallee kabaratillee kan baratinillee kan barumsa fixee eebbifamee dhufellee kan daftarummaa eebbifamee hojii dhabee dhufellee kan barsiisummaa kan narsii hunda mani madaamii sun wal qixxeessiti. Maaliif wal qixxeessiti beektanii? Haadha rakkadhu boru galee jireenya tokko fooyyeffadhee fata jedhee akka madaamii kana jiraachuu mala jedhee obsee namni hundi wal qixxaa'ee kushiinaa arabaa keessa dalagata jechuudha. Nama kaayyuu qabu dalagata jechuudha. Ijoolleen amma dhufan kunoo maal akka ta'e wallaahi hin beeku. Mee ijoollee amma osoo waan gootuutiin warra waraqataa hin qabne kana. Nuu osoo waan feetin gootee yoo rabbiin gaafate malee nama nuu gaafatu hin qabnu. Nuu waraqataa hin qabne jechuudha. Nuu waliigallee kun nuu waliigallee dalagataa jirra. Isin kasiiraan dhuftan ka ulaagaa hunda guuttattanii dhuftan maal isin gootu jarre? Isin qaluuf isin fiddee? Isin tumuuf isin fiddee? No. Isinuma waa balleesse. Telefoona fiiddan telefoona hin jaalattu Suudiin. Suudiin gara kanaan mataan yeroo doomaadha gara bilbilaatti doomaadha. Gara biraatitti abbaalee jibbani dhugaan jibban jetti Oromoon. Isin galaami. Kanaafuu ijoolleen keenya kaama dhuftan kun ji'aan guutan kun moo nagaa qixxaa fi nyaattee raftullee tagaa nagaa lukkuu fi quncibattee raftillee poosti gootii madaamiin tiisi qaranaan jetti akka inni sodaachiftee sagalee naataa barta managaa rafta managaan teettu. Kun amma wal shibbireessuu walitti duudhachuu walitti jabeessuu taati. Kanaafuu ijoollee teennaa obsaa yoo beeloftanillee bishaan irra dhugaa yoo timira argatan tibira yoo qixxaa argatan qixxaa. Namni beelaaf ta'u hin jiru. Ima argatan guyyaa keessatti akka tiisan qusadhaarraa tillaa jafa kaadhaa. Akkuma akkaan gisee barfatan. Rakkoo booda immoo ifa jira. Rakkoonis hin jira, ifni hin jira, rakkatuunis hin jira, gammadoonis hin jira, gaddoonis hin jira, gammachuunis hin jira. Wanni martuu wal faraqaara. Kanaafuu yeroo hojiin isin ilfaatillee waan tokko of yaada sammuu teessan tasgabbeessaa akka obbulummaatitti jechuudha. Sammuu teessanii waan boru gammachuu wayii afoo qabaa akka sammuu teessan isin tasgabbooftu. Hojiin ilfaata. Aadi rakkoon hin jiru. Hojii san maaliif harkaa dhuu qabdanii yaada wayii fiddanii yaada bareeda wayii waan borutti gammaddu wayii yaa rabbi boru sammuu teessa yoo waan bareeda afoo qabdanii amansiiftanii hin cinqamtanillee sammuu teessanillee hin affantanii jechuudha. Akka yaadaan cinqamtuun godhina. Waan kan yoo isin qonnan of gammachiisaa uummata ta'ee of gammachiisaa akkasuma akka amantii keessaniitiin kadhannaa godhadhaa. Waan tokko dura hojjechuun duratti sammuu teessan tasgabbeessuu qabdan waan gammachuu afoo fida sammuu teessan yaadaan dhibbisina gaafa yaadaan dhibbattanii jettanii akkuma miidiyaa irratti agarru kana amma ijoolleen tokko qullaa deemaa jiran qullaa yaani yaada waan tokko sammuu isaanii miidhanii gaafa miidhamanii sammuun isaanii uffin to'attu jechuudha. Gaafa sammuun kan keefin to'anne ufiifillee baddee yaani jireenya addunyaa kan gadhiista jechuudha bakka. Kanaafuu yoo haga fe'e hojiin isinitti ulfaate waan tokko of gammachiisa. Burwaan akkanaa taadha yoo rakkadhes
boru bakka kana dhaqee gammadaa boru bakka kana dhaqee gammadaa jettee wallaahi sammuun namaa tasgabboofti. Garuu sammuu teessan tana fuutanii cinqaata hojii kana maal baay'ee godha. Hojii maa kun ulfaate qaaquma daa'imni haa dadhabee gaafa jettan sammuun teessan deemtee